Nagaa nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyya har'a immoo kan waliin ilaallu fiiziksii kutaa 11 boqonnaa afuraffaa Dynamics kutaa jalqabaa waliin ilaallaa jechuudha. Egaa kutaa irraa keessatti kan waliin ilaallu 4.1 the concept of force and the Newton's laws of motion mata duree jedhu keessaa the concept of force yookiin immoo hiikaa humnaa waa'ee humnaa sirriitti ilaallaa jechuudha. Gosoota humnaa akkam akkamiitti jiru humnuma jechuun maalidha effektiin isaa yookiin immoo dhiibbaan inni wantoota irratti gaggeessu maalidha kan jedhu sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalicha keessumaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii taanaan viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa dhaqqabsuu hin dagatinaa. Akkasumas maatiriyaaliiwwan barnoota garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii telegiraama keenya Abdii Fiiziks Akaadaamii join gochuun dagatinaa. More caalmatti deeggaruu barbaadan immoo yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN barachuun dagatinaa. Kallattumaan boqonnaa afuraffaa introduce goona jechuudha. Egaa boqonnaan afuraffaan waa'ee daayinaamiksiitii jenneerra jechuudha. Why dynamics ite boqonnaa kana jalatti jalqaba irratti akkuma sila dubbadde 4.1 is the concept of force and Newton's laws of motion. Why humnaa yookiin immoo hiika humnaa fi waa'ee seerota sochii Newton kaasaa jechuudha. Afur tuqaa tokko jala kanatti kutaa kana keessatti waa'ee humnaa hiikaa isaarraa gosoota isaarraa dhiibbaa isaarraa taatee inni fidu ni ilaallaa jechuudha. And the Newton's laws of motion. There are three Newton's laws of motion sadan isaaniiyyuu tokko tokkoon kutaa kana keessatti ilaallaa jechuudha. 4.2 is frictional force. Egaa gosoota humnaa keessaa waa'ee frictional force immoo addatti ilaallaa jechuudha 4.2 kana keessatti. Egaa frictional force kun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti common type of force kan ta'edha jechuudha. So waa'ee sana 4.2 jalatti ilaallaa. And then the first condition of equilibrium. Egaa equilibrium jechuun humnoonni alarraa wanta tokko irratti dalagaan hundi yoo wal madaalan yookiin immoo ida'amni humnoota alarraa wanta tokko irratti dalagaanii hundi zero yoo ta'e wantoonni sun equilibrium irratti argama jennaa jechuudha. So equilibriumiin kun immoo kondishinoota lama qaba. Sana keessaa kitaabni keessan yookiin immoo qabiyyeen keessan kan isin affeere the first condition of equilibrium maal akka ta'e kutaa kana keessatti ilaalla jechuudha. 4.4 work and energy and power. 4.4 irratti immoo dalagaa anniisaa fi aangoo ilaallaa jechuudha. Dalagaan maali? Enerjiin maali? Paaworiin hariiroon isaan gidduu jiru maali inni kan jedhu kutaa kana keessatti kaasnaa jechuudha. And then 4.5 conservation of mechanical energy. Gitaa'ummaa anniisaa makaanikaalaati jechuudha. 4.5 jalatti kan ilaallu jechuudha. Egaa anniisaa makaanikaalaa kan jennuun gosoota lama akka jiran sirriitti beektu jechuudha. Anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaati jechuudha. So anniisaan sochii fi anniisaan kuufamaa kuni madaalamaa bakki itti ta'u jira jechuudha. Yookiin immoo yeroo hunda gitaa yeroo itti ta'u jira jechuudha. So iddoo akkamitti gitaa ta'a, iddoo akkamitti immoo gitaa hin ta'u kan jedhu kutaa kana keessatti ilaalla jechuudha. 4.6 impulse and linear momentum. Egaa 4.6 irratti waa'ee impulsii fi waa'ee momentumii daandii sirriirraa ilaalla jechuudha. Momentumii daandii sirriirraa maalinni, impulsiin maalinni, waa'ee collision. Collisiinoonni jiru walitti bu'iinsa. Elastic collision in jira. Inelastic collision waa'ee kana 4.6 keessatti ilaalla jechuudha. Kana jedhee kallattumaan qabiyyee har'aatti isin dabarsa. Akka seensaatti first of all what's mechanics? Egaa dynamics kan jennuun kun damee mechanicsii keessaa tokko waan ta'eef jalqaba irratti mechanicsii introduce yaa goonu jechuudha. Mechanics is a branch of physics that studies motion and its cause. Egaa mechanics kan jennuun kun damee fiiziksii ta'etu waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee sochii fi sababa isaa. That studies about motion and its cause. Then what is dynamics? Dynamics is normal. Dynamics is a subfield of mechanics. Examines the motion of objects and the forces that drive it. Dynamics in more demi mechanics kanati. Mechanics in why mali qo'ata jenne why sochii fi sababa sochii qo'ata jenne jechuudha. Why sochii sababa sochii qo'ata jenne. So dynamics in more damee makaaniksii ta'eet waa'ee sochii wantootaa akkasumas immoo humna sochii kanaaf sababa ta'e waa'ee isaa iddoo tokkotti kan qo'atu maal jedhama? Daayinaamiksii jedhama. Egaa makaaniksii damee lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kinemaatiksii and daayinaamiksii. Kinemaatiksii waa'ee maalii qo'ata? Kinemaatiks
studies about motion without its cause or without force. Waa'ee kinematiksii ilaaltanitti jechuudha boqonnaawwan darban keessatti. Daayinaamiksiin immoo it studies about the motion of objects with its cause, what we call force. Egaa daayinaamiks kan jennuun kun immoo damee makaaniksii ta'eet waa'ee sochii sababa sochii yookiin immoo sababa sochiif kan ta'u humna waan ta'eef humna wajjin kan qotu daayinaamiks jennaanii jechuudha. It explores how elements such as force, mass, and acceleration affect the movement and why objects move, relying on Newton's laws of motion as a basis. Daayinaamiksiin kun elementoonni kanneen akka humnaa hanga acceleration kan jennuun kun sochii wanta tokko akkam godhu yookiin immoo sochii wanta tokko irratti dhiibbaa akkamii qabaatu kan jedhu ni ibsa. Akkasuma why objects move, wantoonni maaliif akka socho'an illee ni ibsa jechuudha. Kan immoo kan ibsu maalirratti hundaa'uudhaan jechuudha seerota sochii Newton sadan jenne sanarratti hundaa'uudhaan jechuudha. Motion is a key concept in physics. Akkuma beekamu sochiin fiiziksii keessatti kutaa yookiin immoo damee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. And also observable in daily life. Jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti maal jechuudha? Waan mul'ataa ta'edha jechuudha. Sochiidhaan ala wantoonni baay'een rakkisaadha jechuudha. For example, whether athletes running, birds flying or soccer balls traveling. Isaan kun hunduu sochiidha jechuudha. Atileetiin fiiguun, balalliin simbirroota garaagaraa, sochii kubbaa qilleensa keessa ta'u, sochii konkolaataa garaagaraa, sochii kan keenya isaan kun hunduu sochii jalatti kan kufanidha jechuudha. Technological progress including fast cars, airplanes, maglev trains and satellites in orbit further illustrates the captivating study of motion. Egaa technological progress yookiin immoo fooyya'insi teknooloojiiwwan garaagaraa kanneen akka konkolaataawwan baay'ee saffisoo ta'an fast cars, airplanes xiyyaarota garaagaraa, maglev trains treeniiwwan socho'an kunneen jechuudha. Keessattuu qilleensarra gadi gargaranii fa'aa socho'uu kanneen danda'an. Satellites in orbit sochii satelaayitii orbitii isaanii irra taasisan, pilaanetoonni orbitii isaanii irra taasisan inni kun hunduu waa'een sochii akka qo'atamuuf maal ta'a jechuudha? Dirqama yookiin immoo nama kakaasaa jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa sababa isaa wajjinuu dameen qo'atu kun daayinaamiksii jennee kutaa kana keessatti kan nuyi barannudha jechuudha. Kanaafuu boqonnaa kana jalatti waa'ee sochii fi sababoota sochiiti jechuudha. Sababa sochiitiin sababa sochii wantootaatiin maaltu ta'e sochii irratti immoo maasiin foorsiin dhiibbaa akkamii qaba kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kallattumaan qabii keenya har'aa yommuu jalqabnu 4.1 the concept of force and the Newton's laws of motion. Hiikaa humnaa fi seerota sochii Newton jedha jechuudha. So kutaa irraa keessatti kan ilaallu the concept of force kan jedhu ta'a jechuudha. First of all, what is force? In simple terms, force is a push or a pull. Egaa jecha baay'ee salphaadhaan yommuu ibsinu force kan jennu kun humna kan jennu kun waan tokko dhiibuu yookiin immoo harkisuudha jechuudha. A push or a pull. A push waan tokko yommuu dhiibnu, a pull waan tokko yommuu ofitti harkisnu maalidha jechuudha. Wanti sun akka dhiibamu yookiin immoo wanti sun akka harkifamu kan taasisu what we call force yookiin immoo humna kan jennuun sanadha jechuudha. It is an external influence on object. That is what? An external influence on object. Egaa objectii tokko irratti dhiibbaa alarraa kan qaqqabsuudha jechuudha. Dhiibbaa alarraa kan qaqqabsuudha jechuudha. Maaltu? Force kan jennuun yookiin immoo humna kan jennuun kuni jechuudha. External influence on object that alters its state of rest of motion. Dhiibbaan alarraa wantoota irratti dhufeet haala sochiisaa ni jijjiira. Akkasuma maal godha jechuudha? Boqonnaa irra jiraate immoo akka socho'u ni taasisa jechuudha. Haala sochiisaa ni jijjiira jechuun tarii sochiisaa saffisiisuu danda'a, accelerate gochuu danda'a, yookiin immoo slow down gochuu danda'a. Yookiin immoo wanta boqonnaa irra jiru sochii eegalsiisuu danda'a. Maaltu humni jechuudha? The speed and the direction of an object's movement depend on both the size and the direction of the force applied to it. Egaa maal jenneerraa humna jechuun dhiibbaa alarraa
wanti tokkotti dalagaa'uudhaan haala sochii isa jijjiiruudha jenneerra jechuudha. Haalli sochii wantoo kun erga jijjiirameen booda ispiidiin wantoo sanaa fi daayireekshiniin yookiin immoo kallattiin wantoonni itti socho'u maalirratti hundaa'a? It depends on the amount of the force. Hamma humnaa irratti tokko and also the direction of force. Kanaafuu kallattii wanti tokko itti socho'u akkasumas immoo ispiidii wanti tokko ittiin socho'u hammaa fi kallattii humnaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Great. Force is a vector quantity. Humna kan jennuun kuni vector quantity dha jechuudha. Force is a vector quantity. Kalqabeedha jechuudha. Humni hammaa fi kallattii isaatiin kan ibsamu waan ta'eef jechuudha. The SI unit of measurement of force is Newton. Egaa unitiin waaltawaan safaraa humna Newtonidha jechuudha. Newtonidha jechuudha. Effects of force. Maali taateewwan humnaa? Sababni humni waan tokko irratti dalagaa'uudhaan wantoonni dhaqqabuu danda'an maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Effects of force. Taateewwan humnaa. The first one is changing speed. Humni waan tokko irratti yommuu dalagaa'u jalqaba irratti kan ta'u maalidha? It changes the speed of the object. Speedii objectii maal gochuu danda'a? Jijjiiruu danda'a jechuudha. This is the first effect of force. The second one is changing direction. Inni lammaffaan kallattii wantoo yookiin immoo kallattii sochii jijjiiruudha jechuudha. Humni waan tokko irratti yommuu dalagaa'u kallattii sochii jijjiiruu danda'a jechuudha. Wanta gara bahaatti suuta hidhee deemaa jiru tokko humna guddaa irratti dalageessine gara lixaatti yookiin immoo gara biraatti kallattii sochii isaa jijjiiruudhaan hin dandeenya jechuudha. Kuni taatee humna isa lammaffaadha jechuudha. The third one is changing size or shape, what we call deformation. Inni biraan humni qaama tokko irratti dalagaa'ee kan dhaqqabsiisuu danda'u hamma yookiin immoo boca waan tokko jijjiiruudha jechuudha. Inni kunis deformation yookiin immoo jijjiirama bocaa jedhamee beekama jechuudha. Nice. Forces can be classified into two types based on interaction. Egaa humna wantoota garaagaraa irratti hundoofnee qoqqooduu dandeenya jechuudha. Akkaataa humnoonni apply itti ta'an irratti hundoofneet akkaataa humnoonni apply itti ta'an irratti hundoofneet humnoota iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Akkaataa isaan apply ta'an irratti wal tuttuqqii isaan irratti hundoofne jechuudha. Interaction. Akkamitti dalagaa humnichi kan jedhu irratti hundoofne kutaa lamatti qooduu dandeenya. The first one is contact forces. Humnoota tuqxuu kan jennuun sana jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubattan humnoota tuqxuu kan jennuun kun humna qaamoleen lama wal tuquudhaan walirratti dalageessanidha jechuudha. Wal tuqqiin qaama dirqama jiraachuu qaba akkuma asirratti argitan jechuudha. The second one is non-contact forces or what we call field forces. Humnoota tuqxuu hin taane yookiin immoo humnoota dirree irratti dalagaa'an jenneet kaa'uudhaa dandeenya jechuudha. So, based on the interaction between bodies, we can classify forces into types. The first one is contact forces and the second non-contact forces. Contact force is the force that results from physical contact between two bodies. Akkuma jalqaba irratti dubbadde humna tuqxuu yookiin immoo humnoota tuqxuu kan jennuun kuni humna sababii wal tuttuqqii qaamota lamaatiin uumamu yookiin immoo jiraatudha jechuudha. Humna sababii wal tuttuqqii qaamota lamaatiin humni gosa kanaa dalagaa'uudhaaf wal tuttuqqiin qaamota lamaa dirqama jiraachuudhaa qaba jechuudha. Humna gosa kanaatiin contact force jennaan jechuudha. This occur when objects physically touch. Humni gosa kanaa yookiin immoo humna tuqxuu kan jennuun kuni kan uumamu yookiin immoo kan jiraatu yoo qaamoleen qaama isaaniitiin kallattiidhaan wal tuqanidha jechuudha. For example, applied force. When you push a table and also when you pull a table, your hand and the table must touch directly. Harki keessanii fi teebiliin dirqama maal gochuu qaba jechuudha? Dirqama wal tuquu qaba jechuudha. Kanaafuu
Humnoota gosa akkanaatiin maal jennaan jechuudha? Contact forces jennaan. Examples of contact forces qabu. Gosoota humna tuqxuu kan ta'an hedduu isaanii jiru jechuudha. The first one is friction. Humna rigata. Friction opposes the motion of object. Friction sochii wantoota maal godha jechuudha? Kan faallessuudha jechuudha. Sochii wantoota kanas akkamitti faallessaa? Fakkeenyaaf booksii kana gara fuulduraatti yoo dhiibdan, booksiin gara fuulduraatti yoo dhiibame, kallattiin sochii gara kanatti yoo ta'e, gara bitaatti, kallattiin humna argataa immoo faallaa sochiitiin ta'a jechuudha. Yeroo kanatti friction forcein kun kan jiraatu waltuqqii booksii fi waltuqqii sarfeesii yookiin immoo dirra lafaa sanaan gidduu jiruunidha jechuudha. So friction forcein yookiin immoo humni argataa humna tuqxuu keessaa isa tokkodha jechuudha. The other is applied force. Isuma jalqaba irratti ilaalla jechuudha. Applied force exerted by a person or object on another object. Egaa applied force kun humna nuyi dalageessinuudha. Fakkeenyaaf akkuma ilaaltan when you push something wanta tokko yommuu dhiibdan qaama keessanii fi qaama dhiibamu gidduu waltuqqiin jiraata jechuudha. So applied forcenis jiraachuudhaaf waltuqqiin qaama ni jiraata jechuudha. Asuma irratti akka ilaaltan jechuudha. The other is a normal force. Support force exerted by surface. Egaa normal force kan jennuun kun dirra tokko irratti wanti tokko akka taa'uuf kan dhaabuudha jechuudha. Yookiin immoo humna ijaajjuu kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf teebilii kanarraa boorsaan kun yookiin qodaan kun akka taa'uuf normal forcein teebilii kanarraa si olee dalagaa inni jiraata jechuudha. Teebilii kanarraa si olee dalagaa inni jiraata. Isa kanarratti akkasuma jechuudha. Kanaafuu nuyis fakkeenyaaf teessoo keenya irra yommuu teenyu teessoon normal force yookiin immoo wayitii ulfaatina keenyaan wal madaalu asii olee duratti dalageessa jechuudha. Kanaafuu normal forcein jiraachuudhaaf waltuqqeen qaamotaa jiraachuu qaba. Kanaaf normal force yookiin humni ijaajjoo gosa humna tuqxuu keessaa isa tokkodha jechuudha. The other is tension. Humna funyoo keessa jiru. It transmitted through a straight string or rope. Egaa tensioniin kun funyoowwan keessa humna jiraatudha jechuudha. So funyoo tokko keessa humni jiraachuudhaaf humni irratti dalagaa ni jiraata. Loodiin ni jiraata. Yeroo kan humni jiraachuudhaaf dirqama tensioniin suni wanta isa harkisu wayitiin yookiin immoo wanta ol kaafamu sana dirqama wal tuquu qaba jechuudha. Kanaafuu tension forcenis is a kind of contact force. The other is air resistance. Drag force yookiin immoo dhiibba qilleensaa kan jennuun sana jechuudha. Wantoota qilleensa keessaa socho'aa jiru tokkoof kallattii sochii wanta sanaatiin dhiibban qilleensaa yookiin immoo drag forcein kun irratti dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kun gadi kufaa yoo jiraate dhiibban qilleensaa immoo asii olee irratti dalagaa jechuudha. The other is spring force. Humna cadhadha keessatti argamu jechuudha. Kanaafuu humni cadhadha keessatti argamu jiraachuudhaaf humni ta'ee cadhadha maal gochuu qaba? Dhisuu qaba yookiin summuuguu qaba jechuudha jalqaba. Sanaan booda springin immoo wanta sana duubatti harkisuuf tende godha yookiin immoo duubatti harkisaa jechuudha. So isaan kun hunduu fakkeenyota yookiin immoo gosoota humnoota tuqxuuti jechuudha. The other is non-contact forces or field forces kan jennuun jechuudha. They act over a distance without physical contact. Non-contact force kan jenneen kun akkuma maqaa isaanii field force jenneen fageenya irratti dalagaa'uu danda'u yookiin immoo dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Otoo waltuqqiin qaamaa hin barbaachisiin faallaa contact forceeti jechuudha. Fakkeenyota isaanii fudhachuu dandeenya. Gravitational force, attraction between two masses. Fakkeenyaaf gubbaa tokko yookiin immoo wanta isin argaa jirtu tokko kamiyyuu qilleensa keessatti yoo gadhiistan gadi kufa. Sababni gadi kufuu kun calliseetuma miti jechuudha. There is a gravitational force from the earth. Lafarraa humna harkisa dacheetu wanta san irratti dalagaa'eeti jechuudha. Garuu lafti gubbaa irratti yookiin dhagaa samii keessa ol darbatame tokko irratti yookiin immoo nurratti gravitational force gaggeessuudhaaf dirqama lafaa wal tuquu hin qabnu jechuudha. So gravitational force non-contact force or field forces warra jennuun keessaa tokkodha. The other is magnetic force. Humnoota magnetawaa.
Humnoota magneetawaa kan jennuun immoo attraction or repulsion between magnets. Wal harkisaa fi wal dhiibbaa magneetota gidduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf magneetota lama poolii wal fakkaataa yoo walitti dhiyeessitan they repel each other. Wal dhiibu jechuudha. Poolii faallaa immoo noortii fi saawuzii walitti dhiyeessitan wal harkisu. Garuu wal harkisuu isaaniitiif dirqama wal tuquun qaban osoo wal hin tuqiin osoo gaappiin isaan lamaan gidduu jiru wal dhiibuu yookiin wal harkisuu jalqabu jechuudha. So magnetic force is a kind of non-contact force or field force. The other is electrostatic force. Humna electrostatics. Humna electrostatics kan jennuun kun immoo it is the force between charged objects. Humna qaamolee chaarjaan lama gidduu jiraatu yookiin immoo qaamolee chaarjaan gidduu jiraatudha. Humni kunis jiraachuudhaaf qaamolee walitti tuquun dirqama miti jechuudha. Fakkeenyaaf baaluunii yookiin immoo afuuffee rifeensa keessanitti rigdanii keenyaa manaatti bifa kanaan yoo dhiyeessitan baaluuniin sun keenyaa mana sanatti qabachuu danda'a yookiin immoo qabachuuf itti deema. Yookiin simple experimentii peennaa keessan yookiin immoo qalama keessan rifeensa keessan rigdanii a piece of paper yookiin immoo waraqaa xiqqootti yoo qabdan peennaan keessan sun waraqaa sana ni harkisa jechuudha. That is because of charge, because of electrostatic force. Humnoonni amma fakkeenya isaanii fudhanne kun hundi isaanii they are non-contact forces. Humnoota hin tuqne yookiin immoo humnoota dirree irratti dalagaa'uu danda'anidha jechuudha. The known fundamental forces in nature are all field forces. Egaa humnoota bu'uuraa beekamoo kanneen jedhaman ni jiru jechuudha. Fiiziksii keessatti. Humnoonni beekamoon bu'uuraa kun hundi isaaniitu humnoota hin tuqnedha or they are all field forces. Humnoota dirree irratti dalagaa'uu danda'anidha jechuudha. Fundamental forces are the basic forces that govern all interactions in the universe. Egaa humnoota bu'uuraa kanneen jennuun humnoota maqaa isaanii bu'uura ta'an yookiin immoo basic ta'an taateewwan addunyaa keenya yookiin immoo hawaa keessatti ta'an hunda kan bulchan yookiin kan to'atanidha jechuudha. What did I say? Fundamental forces are the basic forces that govern all interactions in the universe. Humnoota bu'uuraa kan jennuun humnoota bu'uuraa yookiin immoo humnoota ijoo taateewwan hawaa keessatti ta'an hunda isaanii govern godhan yookiin immoo bulchan kanaan fundamental forces jennaani jechuudha. These are in order of decreasing the stringiness. Isaan kun fundamental forces kan jennuun afurtu jiru jechuudha. There are 4 fundamental forces. Egaa akka hir'ina humna isaaniitiin yookiin immoo cimina isaaniitiin afran isaanii bifa kanaan tarreessina jechuudha. Humni baay'ee cimaa ta'e yookiin immoo stringisii guddaa qabu strong nuclear force jedhama jechuudha. Humna nuclearaa isa cimaa jechuudha. Acts between subatomic particles. Egaa humni kunis kan jiraatu yookiin immoo strong nuclear force kan jennu kun kan gaggeeffamu suudoowwan citaatomaa keessattidha jechuudha. Suudoowwan citaatomaa keessatti jechuudha. The second one is electromagnetic force between electric charges. Electromagnetic force kan jennuun kun immoo humnoota wantoota chaarjaan gidduu jiraachuu danda'u. Maybe magnetii or negative charge and positive charge. Humni kun ciminaan isa lammaffaa kan ta'e wantoota chaarjaan gidduutti argamuu kan danda'udha. The third one is weak nuclear force. Cimina isaatiin sadaffaa humni ta'e humna basic fundamental forces jennu keessaa weak nuclear force kan jennuun kanadha. Involved in radioactive decay. Inni kun immoo decay radioactive keessatti kan maal ta'uudha? Kan argamudha jechuudha. The fourth one is gravitational force. Egaa humnoota fundamental forces jennu keessaa the weak one is gravitational force. Kun immoo maasiiwwan garaagaraa irratti fakkeenyaaf harkisa lafti nurratti dalageessu jenneerra jechuudha. Hangi kamiyyuu humna wal irratti dalageessa humna gravitational force jennu kana jechuudha. Wantoota irratti hundaa'u egaa yeroo seera
sochii giraavitii Niwuutan yommuu ilaaltaniitu jechuudha. So noun fundamental force or the four fundamental forces kan jennuun isaan kanneeniidha jechuudha. Strong nuclear force, the strong one. Electromagnetic force, the second one. Weak nuclear force, the third one. Gravitational force, the fourth one. The strong force is preventing the atom's nucleus from breaking apart due to the repulsive electric force between protons. Egaa strong force kan jennu kun maal keessatti argama jenne subatomic particles keessatti ta'a jenneerra jechuudha. So gaheen isaa maalidha? Nucleasiiwwan atomootaa sababa wal dhiibbaa pirootoonota gidduu jiruutiin akka hin banne yookiin immoo akka hin cabneef gargaara jechuudha. Egaa pirootoonii yookiin immoo niwukileesii waa'ee isaa yoo yaaddan niwutiroonii fi pirootoonii qofa qabdi. Maaltu niwukileesii? Niwutirooniin akkuma maqaa isaa niwutiraalidha, chaarjii dhabeettiidha. Pirootooniin garuu chaarjii poozitiivii qaba. Chaarjiin poozitiiviin immoo wal dhiiba jechuudha. So wal dhiiba pirootoonota kanaatiin niwukileesiin kun akka hin cabne kan godhu humna uumamaa strong force jennu kanatu alarraa pirootoonii fi niwutiroonii niwukileesii keessatti dhiibee qaba jechuudha. Baay'ee cimaa waan ta'eef malee osoo strong force kan jennu kun uumamaan jiraachuudhaa baate pirootooniin fi niwutirooniin yookiin immoo waliigalatti niwukileesiin hin jiraatu ture jechuudha. The weak force is in radioactive process and nuclear reactions that produce the sense energy. The weak force kan jennuun kun immoo humna niwukileeraa isa dadhabaa kan jennuun radioactive process yookiin immoo adeemsa radioactive kana keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasumas immoo wal nyaatinsa niwukileeraa keessatti enerjii baay'ee guddaa ta'e the sense energy. Egaa sense energy jechuun enerjiin aduun nuu kennitu hammam akka ta'e siniyyuu beektu jechuudha. So enerjii baay'ee guddaa ta'e kana uumuudhaaf weak forcein kun gahee guddaa taphata jechuudha radioactive processing keessatti. Both the strong and the weak forces act only as the nuclear scale. Egaa humnoonni kun lamaanuu which and which strong and weak nuclear forces act only as the nuclear scale. Scale yookiin immoo hamma baay'ee micro ta'e keessattidha kan ta'an jechuudha. With a very short range around 10 the power of negative 15 meters. Egaa niwukileesii keessa iyyuu ta'anii reenjiin isaan deemuu danda'an yookiin fageenyi isaan deemanii humna dalageessuu danda'an hammami? 10 power negative 15 meetira. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Fageenya baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu iddoo xiqqaa ta'etti humnoonni kunniin kan jiraachuu danda'an jechuudha. Garuu cimini isaanii baay'ee olaanaa kan ta'edha jechuudha. The other is principles of dynamics. Egaa principle of dynamics kan jedhu kana kasuudhaa qabna jechuudha. Egaa qajeelfamoota dynamics hedduudha isaanii. Seerota sochii Niwuutan irraa jalqabee hamma waa'ee collision'itti kan deemudha jechuudha. So isaan kunniin the principles of dynamics refer to the fundamental laws and the concepts that govern the motion of objects and the forces acting upon them. Egaa dynamicsiin waa'ee maalii qo'ata jenne? Waa'ee sochii fi sababa sochii yookiin waa'ee humnaatii jenneerra jechuudha. So qajeelfama dynamicsii jechuun immoo salphumatti seerota bu'uura fundamental laws that govern the motion of objects waa'ee sochii wantoota kan bulchan tokko akkasuma waa'ee humnoota sochiidhaaf sababa ta'anii kan bulchan seerota waa'ee sochii fi sababa sochii wantoota kan ta'an waa'ee humnoota kan bulchan qajeelfamoota dynamics yookiin immoo principles of dynamics jennaan jechuudha. These principles explain how and why objects move and provide a framework for analyzing motion in physics. Qajeelfamoonni kunneen wantoonni akkamittii fi maaliif akka socho'an ni ibsu. They explain it or they explain how and why objects move. And they provide a framework for analyzing motion in physics. Physics keessatti waa'ee motionii akka qo'annuuf maal nuu kennu jechuudha? Framework. Iddoo hojii yookiin immoo kiluu yookiin immoo ka'umsa nuu kennu yookiin immoo qajeelfama yookiin immoo pirinsipilii nuu kennu jechuudha. Pirinsipilonni kun akkuma maqaa isaanii. Great. These principles were clearly stated for the first time by Sir Isaac Newton. Today we call them
Newton's laws of motion. Qajeelfamoonni daayinamiksii kun jalqaba ifatti clearly stated kan ta'an yookiin immoo kan ibsaman saayintistii biyya British Sir Isaac Newton kan jedhamudha. Har'as seerota kan argin qajeelfamoota kanaan maal jennaani? Newton's laws of motion jennaani jechuudha. Additionally, dynamics includes concepts such as equilibrium, energy, warp, power, momentum, and impulse, all of which help in understanding and predicting the behavior of physical systems. Egaa dynamicsiin seera sochii Newtonitti dabalatee waa'ee equilibriumii, waa'ee anniisaa, waa'ee dalagaa, waa'ee aangoo, momentumii, impulse hunduma isaanii kana hubachuu akkasumas immoo amaloota isaanii tilmaamuu irratti gahee guddaa qabaata jechuudha. So waa'ee pirinsipilota daayinaamiksii kana kanaan booda sirriitti itti adeemna jechuudha. In simple terms, the principles of dynamics explain how forces cause motion and how objects interact with each other in a physical environment. Jecha salphaadhaan yookiin immoo termii salphaadhaan qajeelfamoota daayinaamiksii yommuu ibsinu maal ibsu jechuudha? Humni yookiin humnoonni sochiidhaaf akkamitti sababa ta'u? How forces cause motion. Humnoonni sochiif akkamitti sababa ta'u? Why? How objects interact with each other. Wantoonni wal wajjin hariiroo akkamii qabaatu? Yookiin immoo walirratti dhiibbaa akkamii gaggeessu? Kan jedhu ibsa jechuudha. Maaltu qajeelfamni daayinaamiksii jechuudha. Egaa waa'ee qajeelfamoota kana har'aan booda bal'inaan ilaallaa jechuudha. Seerota sochii Newton irraa jalqabne jechuudha. Seera sochii Newton tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennetti itti adeemna jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraa keessatti kan isiniif dhiyeesse isa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti principle of dynamics isa jalqabaa, laws of motion jalqabna jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanu kan ammoo arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. Chaanalicha subscribe gochuun dagatiina, viidiyoo like share gochuun dagatiina. Dhaalumatti immoo deeggaruudhaaf yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuun dagatiina. Akkasumas chaanalii telegiraama keenya Activities Academy join gochuun dagatiina. Amma qabiyyeettaan wal arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. One love.